Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenya. Har'a sagantaan viidiyoo koo irratti qabadhee isin dhiyeessu haala imeelii haarawaa ittiin bannuu fi haala imeelii irratti faayila keenya uploadii goonuu waliin ilaalla. Isattis dabalee faayila keenya nama lamaan sheerii goonee al tokko faayila keenya dokumentii keenya ediitii gochuu fi irratti barreessuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Kanaafuu na hordofaa. Biroozerii bannaa. Biroozerii keenya irratti mataa gubbaa gmail.com jennee barreessinee enter goona. Sarchii godhee nuu fida. Konneeshiniin xiqqoo harkifataa waan ta'eef na hubattu jedheen abdiin qaba. As imeeliin biraa waan seenee jiruuf maal goona sign out or another email jenna. Another email, use another account jenna. Create account ka jedhu kana click goona or tuqaasna jechuudha. For myself ka jedhu irra click goona. Achi booda maqaa keenya itti galchina jechuudha. Maqaa keenya anis fakkeenya fudhadhaa kiyya waan banee tureef amma fakkeenya fudhadhee maqaa Diittaa Midaassoo jedhuun imeelii bana. Email name or user name keenya yeroo baay'ee fayyadamnu isa kana dagachuu hin qabnu 2013 jedhee bana. San booda passwordii. Passwordii asiin maal nuun jedha use 8 characters with mixed letters number jedha. Asitti mixii goona jechuudha. 31 duwwaa tokko miidhaa jedhee barreessa. 31 duwwaa tokko miidhaa jedhee barreessa. Passwordii kennineef ilaaluuf asitti show password jennee ilaalla. Saniin booda next jenna jechuudha. Next gaaf jennee informationii dhufu ilaallee informationii kun kanaafuu asitti maal goona bilbila imeelii keenya ittiin banuu barbaadnu bilbila harkaa qabnu notification ittiin nu ga'u ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf anis duwwaa 9 no duwwaa 9 11 91 39 69 jedhee next jedhaa jechuudha. San booda notification kanaan dhufa. Gaaf kanaan dhufe saniin booda imeelii keenya seenuu dandeenya jechuudha. Kooliinistee jechuu dandeenya. Gaaf lakkoofsi nu gahe isa kanaan lakkoofsa tekstiin nu ergametti galchineet verify goonaa jechuudha. Achi booda amma wanti ilaallu imeelii keenya banne haa jennu. Imeeliin keenya banameera. Imeelii baname fayyadamnee faayila attamiin uploadii godhanaa isa jedhu ilaalla. As kun imeelii kan kooti kan dura baname. Isa uploadii gochuuf as seenna. Faayila keenya yeroo baay'ee faayilii keenya nu jalaa badaa nu rakkisu isa san maal gochuu dandeenya faayila baay'ee nu barbaachisu dokumentii barnootaa ta'uu danda'a dokumentii garaagaraa uploadii gochuudhaan iddoo barbaannetti access gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf asitti maal goona drive seenna jechuudha. Google Drive jenna yeroo baay'ee drive seennee upload step nu dhufuun upload faayilii keenya uploadii goonaa jechuudha. Sababni uploadii gochuu barbaachisuuf keessattuu barattoonni piroojeektii garaagaraa dalagdan piroojeektiin keessan kompiitarri keessan feelii gochuu danda'a. Riistaartii utuu hin jiraatin piroojeekticha argachuu hin dandeenye piroojeektii kana maal gochuu qabdanii isaa kan uploadii gootanii onlaayinii irratti kompiitarri keessan illee kiraashii ta'e akka feetanitti argachuu dandeettanii jechuudha. Asitti amma haga qabu kana dura faayilii uploadii waan godheef faayilii stooreejii hagam haga qabu 15 keessaa 12 fayyadameera. Faayilii 2 tuqaa wayii qaba jechuudha uploadii gochuudhaaf. Kanaaf as kunniin faayiloota uploadii kana dura ta'anii faayiloota uploadii ta'anii imeelii keenyaan faayila uploadii ta'eedha kunniin jechuudha. Saniin booda drive jennee faayila upload isa jedhu kana upload jennu kan faayil folderii yoo ta'e folderii faayilii yoo ta'e Google Docs yoo ta'e isin kanneen faayilii amma fakkeenyaaf faayilii upload gochuu barbaade faayila upload jedhaa jechuudha.
faayilii upload godhuu faayilii na filachiisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma dokumentii kana keessa dokumentii piroojeektii advaayizer jedhu keessa seenee faayilii kan dokumenteeshin faarming jedhu kana upload gochuu barbaada jechuudha. Isa kana upload eegan godhe asitti starting uploading jedha. Uploading godhaadha jechuudha. Isa kana upload godhee document farming isa jedhu kan upload godhee jechuudha. Waan complete upload complete saniin booda as keessatti argachuu hin danda'a jechuudha. Amma refresh goonee dokumenticha barbaannee argachuu dandeenya jechuudha. Dokumenticha reef asitti arguudhaan dokumentii kan access gochuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan dokumentii kan yoo isin jalaa badellee emailii keessan seentanii fakkeenyaaf amma Google upload drive keessaa ba'ee haala emailii keenya seenneet emailii keenyatti faayilicha yoo barbaanne drive seenneet faayilicha reef upload godhee isin agarsiisa jechuudha. Faayilichi kun eessa jira? Document farming docs yeroon booda dammoo garannas dhufuu danda'a. Kanaafuu akkanatti faayila keessan seevii gochuu dandeettu jechuudha. Kunniin kana dura upload ta'eeru kun immoo yeroo asitti upload ta'ee jira jechuudha. Warra dammoo asitti upload ta'eera. Faayila kan yoo barbaadan right click gootanii faayilicha download gochuu dandeettu. Yoo barbaadan asitti bantanii dubbisuu dandeettu. Yoo barbaadan immoo share gochuu dandeettu. Isni itti aanu immoo faayila keenya fayyadamnee emailii keenya fayyadamnee faayila keenya edit gochuun emailii kee irratti ni danda'ama. Itti aansuun immoo faayila keessa dokumentii hedduu yoo barreessu peejii nama tokkotti ulfaachuu danda'a. Al tokko iddoo garaagaraatti emailii keenya barreessinee dokumentii keenya iddoo garaagaraatti barreessinee ganaa bakka tokkotti waliin guuruun al tokko sa'aa tokko keessatti emailii tokko irratti fayyadamnee sheerii gochuu yeroo tokko barreessuu isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf asitti ammallee as seennaa jechuudha. As seennee drag goona jechuudha. Isa kan drag goonee maaltu dhufa? Dokumentii dhufa jechuudha. Dokumentii kan yoo dura upload goonee jiraan upload yoo barbaachise upload goona. Isa dura upload goonee achi qabnu yoo ta'e immoo asitti kliikii goonee bannaa jechuudha. Dokumentichi banamuchi jira. Haala dokumentii keenya banannee akkamitti hiriyoota keenya waliin fakkeenyaaf warroonni piroojeektii dokumenteeshinii guruupiin dalagdu jiru isa tokko kan sa'aa tokko keessatti kompiitara garaagaraa irratti teessanii iimeelii keessanii sheer gootanii barreessuu akkamitti dandeettu isa jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaafuu dokumentichi banameera. Dokumenticha asitti ani akka barbaadetti continue to editing jedhee asitti waan barbaade barreessuu danda'a jechuudha. Isa kana anis asii barreessa. Garuu hiriyyaan kiyya biraa emailii kana fayyadamee dokumentii kana argate akka inni fayyadamu gaafa barbaade maal godhaa? Asitti share godhaa jechuudha. Share godhaa. Share gaafa maal godhaa? Share people and the groups. Gruupii ta'uu danda'a, piipilii ta'uu danda'a. Asitti maal goona? Iimeelii nama sheerii gochuu barbaaduuf isaan galchaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan asitti Gammadaa Midaaksoo asitti Gammadaa MTU asitti fayyadamaa jiru Gmailidha. Asitti Google Mailii isa kana yoo barbaada ta'e kilikii godhaa jechuudha. Kanaan booda dokumenticha seendii godhaafi jechuudha. Haala kanaan asiin seenaam dokumentii keenya inni seendii achi godhe san erguuf or edit gochuu asitti or namoonni ergeef dhiifama olee namoonni reef ergeef diggaamee share godhee dokumentii emailii banaa jiru kanaaf erga isitti emailiin tokko browserii kanarra banaa jira emailii kanaaf erga jechuudha. Emailii kana asitti emailii erga Daraartuu Ijaaroo jedha. Emailii kanaaf sheerii godhaa jechuudha. Nama hedduullee sheerii gochuun hin danda'ama. ijaaroo@gmail.com jedhee sheerii godhaafi jechuudha. Emailiin kun jira.
meseejii kan share godhaa jechuudha. Imeeliin share anyway jennaani imeeliin kun asitti imeelii asitti banaa jiru kana keessa dhufaa jechuudha. Refresh goonee ilaalla. Amma asitti seenuu qaba jechuudha faayilichi kun gaaf seenu asitti imeelii achirraa dhufee jiru hagamma deebii rakkoo konnekshinii ta'uu danda'a. Na hordofaa rakkoo konnekshinii ta'uu danda'a. Refresh godha. Rakkoo konnekshinii ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee konnekshinii asiin erginu seent jedhee irratti imeelii dogongoraa erguu danda'a. Imeeliin asitti an erge nan geenne hagamma isa san hordofnee mail delivery system imeelii reefii sirrii miti notification is not found imeelii reef barreessetti kilikii miti silaa ifamoolii al tokko gisee tokko sheerii godha. Daraartuu Ijaaroo achitti 2000 isa kanaa miti imeelichi jijjiirameera waan ta'eef ifamoolii Ijaaroo 2013@gmail.com dha. Duratti imeelii dogongoree 2013 dagadheetti erge amma asitti immoo wanti nu kenninuuf kennineef booda imeeliin kun dhufee notify send asitti editor ta'uu danda'a privilege kennuuf jechuudha. Haalaaluu qofa yoo barbaade editor yoo commenter ta'uu danda'a viewer ta'uu danda'a jechuudha. Isa kana haala kanaan kennaafi send jennaa jechuudha. Saniin booda imeelii daraartuu bira dhaqnee yoo ilaalle gammadaa inni jedhu dokumentii kan si ergeeraa jedhaanii dokumenticha banaa jechuudha. Dokumentichi dhufee open jedha. Asirratti haaluma fakkeenyaaf ana asitti daraartuu fayyadamaadha imeelii kan now you use Dux hit start to delete as it leave ifamoolii imeelii kana daraartuutu fayyadamu jira. Daraartuun imeelii kan komentii gochuu yoo barbaadde amma fakkeenya chapter 1 ani yoo barbaadu ta'e daraartuun asitti ana chapter 1 barreessaa at the same time chapter 5 irratti imeelii kiyyarra deemee asitti dokumentii chapter 5 keessa yoo ilaalu 5 lafa jedhu keessa yoo ilaalu jechi amma daraartuun barreessite asitti barraa'aa jechuudha. Kana yeroo tokko keessatti imeelii barreessuu dandeenya jechuudha. Imeelii share goonee imeelii barreessuu dandeenya. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo haala kamiin lakkoofsa bilbilaa keenya imeelii keenya irra taa'uu teessisuu kaayachuu dandeenya. Yeroo baay'ee bilbilli keenya nu jalaa badaa bilbilli keenya bade immoo kontaaktoota hedduu qabatee baduu waan danda'u kontaaktii isaaniirraa bilbila keenya lakkoofsa kontaaktii keenya keessa jiru maamiloota keenya akka nu jalaan banne imeelii keenya irratti kennee sa'aatii bilbilli keenya bade imeelii keenya seennee karaa kamiin buufachuu akka dandeenyu waliin ilaallaa. Like share godhaa nu hordofaa galatooma.